ummanni miidiyaa kanarraa wanti inni fedhu waan kijibaatii fi waan jallinnaa malee waan haqaan fedhu. Ganni irratti duultan booqaa yoo taatee dhalatte rabbitu ittiin uume. Bifa booqaa qabaatte rabbitu ittiin uume. Kaleessa ganni kan ittiin beekamtu nama rakkataa sagalee ta'uuf hin beekamtu. Keessaayuu shamara biyya arabaa rakkoo garaagaraatiin warra rakkatan gargaaru yookaan sagalee ta'uun beekamte. Garuu namni irra dhiibbaa irra godheesii hamilee isii cabse warruma kaleessa isiin sagalee ta'aafii turte. Bifa isiitiin itti duultanii hamilee isii cabsitan. Saayikoo isii xiinsammuu isii miitamu cootan. Badii biraa isin arrabsire isin ukkoo ummanni kun wanti isin feetan sila nama akka saree roobaatti gadi isin darbu. Isin feetan nama ilaali isin cincesse isin gurgureef yookaan isin nyaatetu isinii ta'a malee ka goota jettanii itti fiddan maali nama dhukkee isin irra. Sareen ulfinnan beektu bara isin saree warri miidiyaa kana gubbaa sareedha. Wallahi irratti isiniin jedhee isin sareedha ummanni miidiyaa kanarra. Booqaa taatee osii uumamte waan feetoota rabbitu uume isin okkoo warra rabbiin muggutuu deemuna sanna fakkaate. Ummata wasaka ummata sammuun xuraa'e. Hamilee asii cabsitanii mucootan amma laal rakkoo keessa kuffiftan. Kaleessa sagalee isinii ta'u turte malee gaafa isin akkas sagalee isinii taatee itti buutanii kan guyyaa ganni jettanii itti iyyitanii maa akka yoo sana amma goota jettanii maa ittiin faarsite. Amma hamilee asii cabsitan gurraattii saree akkanaa jinni maal ummata baalage. Isin okkoo nama silaa ka isinii ta'u nama takkaa keessanii arrabaan laal haadha keessa isin jala arrabsetu isinii goota. Goota keenya kan jettanii isin faarsitan nama haadha keessa isin jala arrabse isinii goota. Rakkoon keessan kana nama mataa keessa isin dhayitu isinii goota. Ummata baalage ummata xurii warra sammuun xuraa'e wallahi. Mucaawota na hamilee ka cabseen ummata miidiyaa kanarratti isin gargaaraa turtetu har'a hamilee isii cabsee rakkoo keessa isii kuffise. Baalagoota. Ashamaa harka fuudhee hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo. Egaa ka har'a waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Akkuma miidiyaa irratti argaa jirtani ganni Oroo maal taati ganni Oroo eessa jirti warroonni jechaa jiranis hin jirani akkasuma ganni Oroo nama akkamii turte hundi keessanuu miidiyaa irratti hin beektan jechuudha. Obboleettii keenya yeroo ammaa dhukkubsattee hospitaala jirtu jechuudha. Sababbiin isaallee dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Dhugaa ummanni keenya kun bineensa dhugaa rabbii jechuudha. Namni keenya kun jechuudha. Har'a mucayyoo tana jireenya ishee irratti duulanii raa'atanii bifa isheetiin uumaa waaqayyootiin irratti duulanii amilee ishee tuqanii akka hospitaala galuu geeche jechuudha. Waaqayyoon isiniifaa ol kaa'u maaliif ilmi namaa kun ka uumaa waaqayyoo keessa seentanii waadni ilmoo keessanii naa baasu dhugaa agar mucayyoo kana waan isin godhaa jirtan jechuudha. Sababa keessanii hospitaala galteerti mucayyoon kun jechuudha. Warroon irratti duultanii suuraa ishee akkas gurraattidha maalidha filtariidhaan akkas yoo ta'e hundumti ilma namaatu waaqayyoon kan uume gurraacha. Waaqayyo kan uume gurraacha hundumti keessattuu Afrikaan keenya jechuudha. Isin immoo akkuma waan biyya Arabaa tana dhuftanii raawwatanii aduun agartanii qorran agartanii xiqqoo ishee akka waan addaachuu taatanii jennaan hundi keessanuu filtarii babbareechitan malee asumattuu babbareedaa miti. Dhugaa isiniin jedha jechuudha hundi keessanuu. Garuu immoo waaqayyo isiniifaa ol kaa'u dhugaa wanti ganniidhaan jettan kun ilmoo keessanii naa baasu jechuudha. Dhugaa rabbii waan hin taane jettanii jechuudha. Namni osoo waan namni qabu yookiin namni uummate nama arrabsitanii baay'ee bareeda garuu uumaa waaqayyootiin nama arrabsitanii ishees kan uume fokkattuu taate akka barbaade taate gurraattii taate waaqayyo tamasgeen isheen waaqa isheen kumanne waaqayyo immoo tamasgeen jedhi waan kan naafa godhee bal'aa godhee uume kan dalagachuu hin dandeenye meeqatu jira har'a isheen immoo bifa ishii kana laaltanii bifa waaqatu nama uumaa mara uumaa waaqayyoo keessa maal hanti ilmoo inti ani bura ilmoo akkamitti argadha maal argadha jettee maaliif of hin gaafanne agar isheetti doltanii raawwatanii mucoo kana hospitaala galchitan jechuudha. Balaa keessanii hospitaala galte dhugaa waaqayyo jechuudha. Rabbiin isin haa ol kaa'u akka amantaa keessatti rabbii waaqayyo isin haa ol kaa'u isin haa gaafatu dhugaa waaqaa waan baay'ee nama aarsu kan ganni irratti raawwachaa jirtan jechuudha. Waaqayyo isiniif haa ol kaa'u wanta biraa wanta jennu qabnu rabbi isin haa ol kaa'u dhugaa waaqaa jechuudha. Baay'ee nama guba kan ganni kun jechuudha. Baay'ee nama aarsa har'a mucayyoon tun jireenya fatanaa hedduu keessa dabartee har'aa dabarteetti osoo akkas jettuu waan baay'ee fatanaa baay'een qormaanni baay'een garamaa gabanaatti dhufe kan qormaanni itti dhufeerra kan isin irratti duultan tun ajaa'ibaan jechuudha. Maaliif namni qoramuu gaariidha namni qorame wayitti bahaa jechuudha. Garuu immoo isin jechuudha isin dhaggeeffadhaa har'a bifa namaatiin yookiin immoo mucayyoontu yeroo duraanii
mana madam keessatti akkaataa ijoollee keenyaaf sagalee ta'aa turte gargaaraa turte hedduu jechuudha hedduu takka jechuudha garuu har'a hoo maaliif har'a ishee akkatti irratti duultanii raa'attanii waan akkas gootaniif rabbi haa beeku waaqayyoon isin yaa olkaa warra akka isheedhaan bifa isheetiin waan isheetiin qeexxan immoo waaqayyoo ilmoo keessanii isiniif haa deebisu akka isheedhaaf gootan kanatti ilmoo teessee isin haa deebisu dhugaa waaqaan nama gubaa waan ta'eef jechuudha har'a mucayyoo tuni akkuma ana akkuma siinan dalagadha jettee biyyaa baatee har'a waanuma ishiin beekamtii qabduuf akkasitti itti duultan malee nama ganni qofaa miti nama gurraatti kan agartan yookiin namni kan gurraacha ganni qofaa miti ganni qofaa miti jechuudha obboleewwan keenya meeqatu jira kan gurraachaan haadhuma garaa haadha tokkootii baanii tokko diimtu taate takka gurraatti taatu uumaa waaqayyoo keessa seentanii jechuudha har'a mucayyoonti waanuma beekamtii har'a caalti jettanii raa'attanii har'a mucayyoota irratti duultanii har'a immoo hospitaala galchitan jechuudha rabbi sinaa gaafatu isin jedha waan biraan kana caala wanta hin jedhuun qabu ganni koo waaqayyoo si haa fayyisu obboleetti koo qaalii waaqayyoo si haa fayyisu rabbi gara kee haa goru sin jedha lubbiyyeetiyyaa amshir hundumtuu hin darbaa waan fayyuudhaaf waaqayyoomti si haa fayyisu waaqayyo si duukaa haa ta'u sin jedha haadha koo inni nagaa si baase nagaan biyya keetti haadha kootiif hin jiraadha jette waan garaa har'a garraa ani wanti ishiin keessaa viidiyoo jetteerti wanti ishee har'a garaa nyaatu keessa dubbii ishiin dubbatte sun dhugaatte maali haadhati yaafan jiraadha na dhiisaa jette dhugaa rabbii jechuudha dheebotti takka abbaa ishiitiin ishee arrabsanii takka haadha ishiitiin ishee arrabsanii mee maal jechuudha rabbi sin yaa ol kaa'u waaqayyo sin yaa ol kaa'u nama guba dhugaa rabbii mucayoo tanaa dubbatan mee nama odoo nama xuqqullee ta'e odoo nama arrabsullee ta'e dhugaa rabbii jechuudha ganni jechuun baay'ee nama gaarii turte dhugaa rabbi nama gaarii waaqayyo namallee ishee akkamatti gaarii ishee haa godhu waaqayyo ishee haa fayyisu hundumaa waaqayyo xifarkaa qaba fatanaas immoo nama fattanuu waaqayyoon gaariidha fatanaan bareedaadha fatanaa haa fattanammaan fatanaan hedduu baay'ee gaariidha nama waa fattanamitu itti ba'aa waan ta'eef garuu immoo kan irratti duulamu kanatu na ajaa'ibe mee maaliif irratti duulamu coomti tun maaluma biyya goote rabbii keeti jedhe akkuma namaa waa jetteen beektu nama arrafteen beektu ganda namaa arrafteen beektu amantaa namaa arrafsiteen beektu yoo ta'ellee in gargaartii fakkeenyaaf dhugaa rabbii dubbachuuf ganni yaa waaqa maskiida ijaare eenyudha ijoollee musliimaa wajjin kan bitaarsan ijaare ijoollee kiristaanaa eenyudha dhugaa rabbii jechuudha mucayyoon tun rabbi naa nyaatu gargaarsa hedduu waan hunda keessaa qabdi jechuudha waaqayyoon ishee hojii ta'u waaqayyo immoo ishee gargaaru akkamitti ishee haa fayyisu fayyaa guututti waaqayyoon nuuf haa deebisu isiniin jedha warroonni immoo ishii qeexxanii har'a kaaduu san suuraa isheetiif abbaa ishee gaggaltee irratti chachisaa turtani waaqayyoon immoo isiniif haa ol kaa'u waaqayyo waa hundumaayyuu gochuu danda'a waan ta'eef isinii ilmoo teecha isinii bahuu danda'a waan ta'eef yookiin simarratti waa argisiisuu danda'a waaqayyo waan ta'eef isuma eeggachuudha isinim inni waaqayyomtu haa ilaalu jechuudha እና kanaafiyyuu obbolowwan kiyya warri irratti duulaa turtani gammadaa warri immoo ishidhaaf gadditani kadhannaa keessanii yaadadhaa akkuma amantaa keessaniitti waan dandeessaniis gargaaraa akkasuma kadhannaa keessaniinillee yaadadhaa obboleettii keenya kanas niin jedha waaqayyo gannii koo waaqayyo si hojii haa ta'u bakka ati jirtutti si duukaa haa ta'u homaa moti waaqayyo fayyita amshirii sanatooyi namni dhibamee fi moti kan yookiin waa ta'u hundumaa waaqayyo xifarkaa qaba waaqayyo si duukaa haa ta'u waaqayyo nagaadhaan haadha fi abbaa keetti biyya keetti nagaa si haa galchu dhugaa rabbi baay'ee kan nagaraa nama nyaatu xiqqooman dalagadhee gala jetteeti assaabaa turte jechuudha garuu assaabni ishee sun immoo waan baay'ee ta'eef geessa maaliif wanta akkana ishee godhe jechuun namaatitu amilee mucayyoo tanaa cabse jechuudha irratti duulanii jechuudha yaa rabbi yaa oromoon nana sinaa fixuun jedhan dhugaa rabbi oromoon kun wayyoo doonagan oromoo ta'u saba biraa jira ta'ee jiraadheen dhugaa rabbi maal abboo sabni biraa bareedu dhabe xiqqishuma akkana jennaan si jajjabeessanii kun fooqitti mataa irratti ulsi baatu garuu kan keenya sirratti duulanii waan hamaa waan taane amilee si cabsu jechuudha ol jabeeffachuun beenu jechuudha dhugaa hamma ajaa'iba garuu warri miidiyaa kanaa immoo keessattu kan miidiyaa kanatti maraatee waan hundaan wal arrabsaa oolu amantaadhaan kutaadha ijoolluma oromooti malee ijoollee amaaraa ijoollee tirgeedhaa agartanii keessattuu beekaa ofii beektuu ofii akkatti mataa irratti baatanii ol jabeeffatu beektanii waa hedduu godhanii jechuudha amma faasigaa sanillee beektanii miti mutoos oromoodha garuu gara amaaraa deebite maal gootaree rakkatte keenya oromoo hin jabeessu kaa irratti duulu kun ammaa ishiillee bifa ishiitii irratti duulan akka furdina ishiitiin jechuudha waaqayyo si furdisa nyaattee fi mati kan furdattu
waan mafeeti si utaate waaqayyoon akkamatti si furdisuu jira jechuudha. Har'a shillee irratti duulan jechuudha. Mijoos gara Amaara deebite dhugaa waaqa. Akkas isin jedha warra chaanaala kee afaaraa taatanii subscribe gochuun dagatinaa isin jedha. Akkasuma immoo akkasuma kadhannaa fi hundumti keessanuu akka amantaa isinitti du'aa godhaa fi kadhannaa godhaa fi isin jedha. Waan dandeessanii bira jedhaa ganni koo waaqayyo si haa fayyisu isin jedha obboleettii koo qaalee dhugaa rabbii ganni jechuun nama akkamii akka taate hundi keessanuu beektanii kadhannaa godhaa fi waaqayyo